السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجتو ودفتك كي جالت موفي كبتم وكم جرتم فيا كيس سنيا لام كيس أنا كيس أنا جالس من ترى وراني في على جرتني وراني بكيس جرتني سوندي كيس أنا بكم جرتني تينا كي ميكي يا اسمي أنا كتوسين جت شهران بيتم ترى إيجا ودفتك كي اسمي رابلي رادوغارا بيتك كيس يا ديرا وروني كيس أنا ساجرتن كرواسات كي بيتك سجلي كي يعني جدا دوغا وني على اسمي جرجت بيتك جالت وانا فادا اسمي جالت اسمي كوالي شو هو كيس أنا akkuma isinni waan gaarii naaf yaaddan akkuma isin waan gaarii na gorsitanii karaa bakka maal akka isin jedhu hin beeku rabbi waan ofii jaalatu hunda isin isin jedha hordoftoota kiyya karaa ofii jaalatu fi waan ofii jaalatu rabbi karaa qajeelarra isin haa oofsan jedhama keessan warroonni quba nagaawattan warroonni nagaggaafachaa jirtan karaa waasaappiitiin dhiifama guddaa isin jedha dhugaa dubbachuu fi anillee isin yaadeetiin jira egaa karaa deemee ture milee wandiraati fi miti akkuma isin jedhee sagantaa walitti jiraatu ta'e achumaan asallaa deemee achi deemee namni maazariin galadhii suutee isii bira dhiqqoo bilisii jira hordoftoota keenya jettanii maatii bira gisee deemtan sanumaaf isin jedha dhiifama guddaa yeroo meeshaalee na biraa qabdan viidiyoo keessan gadhiisnee dhiisne sanuma ni hubattan jedhee yaada. Akkana har'ammoo deebi'ee dhufee jira hordoftoota kiyya warri immoo laayik sheer godhaa jirtan koomentii barreessaa jirtan hedduutu akka galatooma ulfaadha walumaa galatti yaada qofaa miti walumaa galatti yaada hundaada keessa eegalee yoo qabaattan wannan balleessallee yoo jiraadhe bakka saanduqa koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha warroonni dhiyeenya kana immoo maatii kiyya taatan hedduutu akka galatooma ulfaadha. warri immoo subscribe godhin ilaalaa jirtan mee dafa subscribe kuma godhan galuu hedduu takka eegaa jira kanaafuu dafa subscribe godhaa obboleen keessan sheerii godha isiniin jedha. Egaa akka isin jedha hordoftoota kiyya haasawaa isinitti hin dheeressu walumaan gara viidiyootti deemna turtii gaarii na waliin qabaadha. Egaa meeshaa xiqqoo qabadhe dhufeetiin jira meeshaa xiqqoo malee meeshaa kwaalitii ta'e dadhaa kana amma naa biti naa erginaan jette meeshaan kun meeshaa hadha deemu waan ta'eef dirqama viidiyoo waraaba isiniin jedha. Warroonni immoo meeshaan keessan dhumatee viidiyoon isin bira ga'e suuta neetworkiin beekenallee rakkisaadha. Viidiyoo wayii amma fakkeenya viidiyoo gargar gadhiisanitti aansee viidiyoo wayii gadhiisee ture garuu hagammaa gadi hin buune jechuudha. Daqiiqaan isaa waan dheeraa ta'eef neetworkiin amma yoo an gadhiise boru gadi buusa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa neetworkiin neetworkiin dadhabaadha. Saniif isin jedha obsaan eeggadha rakkoo neetworkiillee jira. Amma sa'aatii kanatti hojjetee osoo gadhiise amma itti gadi bu'u jechuudha. Akka hubattan abdiin qaba. Kanaaf obsaan eeggadha viidiyoo keessan amma dura duubaan guyyaa lamaan takka dhiqaa hin bitu maaliif jennaan kan dura bitan viidiyoo gadhiisuu qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya akkana isin jedha warroonni meeshaa barbaadan lakkoofsi kiyya yuutuubii dura viidiyoo tanaan dura hojjedhee irra deebiitti jira akka haraawatti rooni na gaafattan egaa karaan jedhu sanii yoo walii galle ta'a lakkoofsi kiyya afaan irra siibaa rooni haaraa dhuftan immoo akka haraawatti lakkoofsi na gaafattan viidiyoo keessanii argattan namoonni baay'een viidiyoo sallaalee viidiyoo san irraa meeshaa iskiriinshotii godhee garuu immoo lakkoofsa hin argu jechuudha. Lakkoofsa viidiyoo gadhumaa dhaggeeffattan bakka hojiitti ni jira jechuudha viidiyoo keessa kanaafi achirraa ilaaltanii karaa waasaappiitiin na dubbisuu dandeettanii warroonni bituuf qophii taatan qofa warroonni immoo ji'a lama booda ji'a sadii booda bituuf yaada qabdan yeruma san inshaallah rabbii umriin waa kaa'u isinillee umrii isin haa kaa'u nu mara jechuudha warri bira jirra waan ta'eef yeruma san na dubbistan jechuudha xiqqoo biizii waan ta'eef kanaaf namni booda bituuf yaada qabdan yeruma itti qophooftan na dubbisa isiniin jedha. Akka dabalataatti lakkoofsa kiyya afaan irra siibaa gizee maraa yuutuubii irratti barreessuun xiqqoo dhuunfaadha seera yuutuubii keessatti. Kanaaf duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 wajjin karaa waasaappiitiin argachuu dandeettuni. Egaa haasawaa isinitti dheeressee gara viidiyootti deemna. Maal ejjen laayikii godhan dagatina gara viidiyoo Egaa hordoftoota kiyyaa gara meeshaatti yoo isin dabarse meeshaan kun diqqaadha garuu meeshaa kwaalitii ta'edha. Meeshaa babbareeda jechuudha hordoftoota kiyyaa akkanatti isinitti agarsiisa. Akkasumallee meeshaa haarawaa yoo ta'e malee hin baasu kaartuunii keessaa hin baasu. Wanni haaromni yoo jiraate baasee isinitti agarsiisa jechuudha. Ammaan booda meeshaa makamuu yoo bitu dhugaa yeroollee fudhata abbicha meeshaa sanillee jalaa gargar ta'uu danda'a jechuudha. Tasa gizee viidiyoo waraaban kana kanaaf hin baasu inni guddaan ani sa'aatii kiyyallee ofirraa gabaabsu jechuudha. Maaliif sa'aatii isa olii gadi guuru san waa baay'ee hojjetu danda'a jechuudha. Kanaaf ishii gman isinitti agarsiisa. Meeshaan bituu irratti rakkoo takka hin jiru. Meeshaa malaqa keessanii isinii bita meeshaa kwaalitii isinii bita jechuudha. Akkan isiniin jedha itti aansa distii tana irratti waan isiniin jedhu barbaada. Distiin kuni ana abbaa shanii bitee hin beeku hagamma abbaa sadii bitaa ture hadha garuu abbaa shanii bite jechuudha. Distiin kun torbe achi aanson keessa badee jira. Gabaya marraayyuu jechuudha badee jira. Maaliif akka ta'e hin beekne anama kanama sadii meeshaan nama sadii sababa distii kana na bira taa'aa jira jechuudha. Osoo asallaan deemin dura ajajee ture distii kana jechuudha. Firee afurii ayina gizee afuritti jechuudha. Akkanatti shigii afurii garuu hagammaa hin dhufne kuni dirqama waan hadha deemuuf jecha kaleessa gizee gabbayee meeshaa bitu
osoo hin bahin dura gaafadhee ture maamila tiyyallee hin jiru Finfinnee irraa naan jette jechuudha. Hin seenne Finfinnee irraa marraa badee naan jette. Haati meeshaa kun abbaa sadii na ajajje dura. Garuu filannoo waan dhabeef meeshaa biraa irraa hir'isii kanuma shanii sannaa biti naan jette jechuudha. Kunummaanuu hin jiru amma foyeetiif inni dhugaa badee jira gabaarraa jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade wanni akkana kana nama beeku yoo ta'e malee namni meeshaa isinii bitus ta'e warri keessanis ta'e isinis taana an akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Meeshaan kan addallayyaa hin dandeetta yoo maamilli qabaatanii maamilli sun dhugaa isinitti hima jechuudha. Gizee baay'ee yoo irraa bittan anama fakkeenyaaf udda meeshaa jalqabee maamila tiyya qabaa achii fuudha jechuudha. Meeshaa hunda addaan baastee natti himtanillee dura amaana jedhee itti madhee jira akkana jedhee gatiin akka fedhee dabalu isa orijinaalaa natti himi jedha yeroo baay'ee jechuudha. Hatta keessa dabaree gizee meeshaa bitu kanneen namni hundi osoo nu ala jiraanne akka keetii kana namni addaan baasee nu bitu jiraate hedduu nutti hedduu akkanatti kolfaa nu jettanii maaliif ergaa nama hedduu ulfaata jechuudha. Kiyya osoo ta'e rakkoo hin qabu osoo badallee ta'e ofiin ajiifatanii garuu kana yoo ta'e namni sunillee si ajiifata jechuudha booda. Maal jechuu barbaade listiin kun badeera feekitu jira jechuudha yeroo ammaa kana. Haga kaleessa dirasii hin dhabame kana gara biraati naafichisiiste namarraa dirqama anjennaan meeshaa deemutu jira jennaan gara biraati naafichisiiste jechuudha. Ka ajaje sun hin dhufne. Egaa akkas isiniin jedha isin beekuu hin dandeettan jechuu barbaadetti gabaabsee isinii hime. Tokkoffaa fi lammaffaa isaa qaama dhufe saniif ka duraa san addaan baasuu hin dandeettan warra galchuu santu beeka malee gabaabumatti. Egaa akkana isiniin jedha meeshaa kana akkanatti isinitti agarsiiseen booda gatii isaa isinitti himaa haasawaa isinitti dheeressina fakkaate. Gatii kanneen hundaatu isinitti himee distii tana qofa baasee isinitti agarsiisa meeshaa kaawwan hin baasu. Egaa na waliin tura asirraa gadi isin eegala. Egaa hundi keessanuu akkuma beektan saanii giloobaalii kana hundi keessanuu ni beektan tokkoffaa lammaffaa sadaffaa hin qabu saayizii xiqqaaf guddaa qaba kaalarii yookaan halluun isaa booraaf adiidha. Gabaabumatti adii biteef meeshaa ol baasuu hin barbaadu adii ta'uu isaa kana argisiisuuf jecha malee hin baasu jechuudha. Kunoo kana qarshii 5,000 biteef jira hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana saanii giloobaalii kana wanirraa ibsu hin jiru. Itti aansee mootu maashina juusaa saachi jedhamu kana maaliin akka isin himu hin beeku aynaa 3 moo 4tu jira. Ka xiraatiin isaa gadi bu'aa jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf jookiin kun akkuma sirri jiru kan hadiida keessaan bani waan jetteef malee hin bana. Hedduutu akka namatti tola jookiin kun jechuudha. Furdaadha baay'ee kun immoo maayikaadha. Tun immoo tabunaati waa 3 qaba. Qimamillee daakama. Akka odeeffannootti tolna isinitti maashinii kanneen gizee bitattan isiin tun diqqoo isii nama rakkisti. Mulumatti gadi diramti jechuudha. Haga si jirti goota gubbarraa isii tana tawaa itti daa kan dhiqqishu gubbarraa akkana jirtan jechuudha. Kun muluun irraa gabbaha jala kanatti illee of eeggannoo barbaachisa bakka san irratti wajjin galchin hin ta'u jechuudha. Kana qabannu dubbadhu hin jiru san durallee bitee jira. Kanuma ta'ee fakkiin isallee kanuma ta'ee barreeffamni isallee kanuma ta'ee kooppiitu guute. Inni argaa amma namoota baay'ee gizee meeshaa bitan jechuudha. Keessa dabaranii onlaayinii hadda jammarte naan jedhan yoo akkasitti addaan baasee gaafadhu hadda jammarte jechuun ana hadda jammare burree jammare kamiintu kami hunda isaatu addaan baasee gaafadha meeshaa gizee bitu. Kooppii kanaa 3tu jira. Ka qarshii 2,000 bitamu jira. Ka qarshii 2,000 bitamu san bitattanii qarshii 4,000 yoo isinii qabame suni hin beeku wallahi waan isin jedhu hin beeku hundaafuu kana qarshii 4,500 bitee jira. Isa kana fakkaata. Kooppiin kanaa ga qarshii 2,000 jira. Itti aansee mootu saarbisii asuma isitti hima. Saarbisii tanallee gaaf tokko yoo natti tole viidiyoo isinii godha. Saarbisiin fakkiin isii akkanuma taate diizaayinii isillee akkanuma wanni hunduu akkanuma ta'ee qorqoorroo ina akkamitti isinii ibsa. Happii ina baay'ee happii takka ni jirti qarshii 1,500 bitamti. Wanni isaa kun kanuma waraqaan isaa kunillee kanuma kunillee kanuma jechuudha. Wanni sirriitti irraa arge na ajaa'ibe akka ho'iitti jechuudha. Qarshii 2,500 qarshii 2,000 qarshii 1,500 illee jirti. Halluun isii waan hunduu akkanuma fakkaate garuu nama qaamaan bira ga'ee ilaalee addaan baafata namni akkanumatti jechuudha barreeffama osoo hin barbaachisin inni akkana ol fuutanii ilaaltan suni haphiidha uummata akka waan harkaan qabatan isinitti fakkaatu kuni garuu jaba furdaadha qarshii 4,000 bitee kana durallee kama qarshii 4,000 bitaa jira ka qarshii 2,300 illee jira diqqoo kanarraa wayyaa ka qarshii 3,500 gadi inumaan barbaachisu gabaabseetuma isinii hima. Egaa itti aansee burcuqqoo warqaa ammaa kanatti bitee jira burcuqqoo warqaa ammaa kana gabaarra hin jiru hedduu takka namatti tola burcuqqoo kana baay'ee takka jaaladha. Kuwwan illee jira garuu kun hedduu natti tola jechuudha. Waan sirriitti itti baa'ate hin qabu ababaan isii diizaayinii isii hedduu takka natti tolti. Fedha kiyyaan guyyaa jalqabaa san waan bareedu bira darbuu hin danda'u. Natti tolteetuma bitee akkasuma namni hedduun jaalata. Waan ofii jaalladhu biteef kanallee ka qarshii 2,000 illee jira garuu kana qarshii 2,500 bitaa jira haga ammaa jechuudha. Suuqa biraatti ittiin agarre meeshaa gizee bakka maamila kiyyaa san dhaqee meeshaan isii bira hin jirre tasii yoo jiraate yoo hin jiraatin gara biraa yoo deemu
hin argine joohi kan eessattuu jechuudha. Qarshii 2,500 ka qarshii 2,000 illee jira. Itti aansee maashina bunaa tanallee dhumarratti isinii hima. Itti aansee maamuqaa kana yookaan boolarii bishaanii kana qarshii 2,000 biteefii jira. Leetira 2.5 qabataa kun asirratti jira. 2,000 biteefii jira isin jira hordoftoota kiyya. Itti aansee galaagilee kana. Galaagilee kanallee waatii isaa laala. Kun amma leetira 4 jedha. Kiiloo 4 daakuu danda'a jechuudha guddaadha. Itti aansee waatii isaa kana laala isa yoo bittan. Waatiin isaa garaagarummaa qaba jechuudha hordoftoota kiyya. Ka waatiin isaa 200 fooyyee jechuun humna isaa jechuudha. 200 fooyyeetu jira kun 600. Qarshii 3,000 hin bitee kana ta'ee haga qarshii 2,000 jira. 2,500 2,000 haga 1,800 jira kooppiin isaa jechuudha. Waatii isaa kana laala yoo bittan jechuudha. Eshi maaltu naafee as biratti? Kunoo as biratti inni kun naafee jira distii hafuuraa kana leetira 20 naan jettee leetira 20 ammaan tana dhabamee jira. Leetira 18 kunu leetira 18 biteefii jira. Wanni baasuuf hin qabu asumarra wanni jiru wanni biraa wanni keessa jiru hin jiru. Egaa akkana isin jedha gurraa fi wanni sun keessa jirti garaa keessa. Gatiin isaa qarshii 6,500 kuni leetira isaati irratti hundaa'a jechuudha. Hordoftoota kiyya leetira 9 irraa qabee jira gammaa kan arge. Egaa leetira isaati irratti hundaa'a maallaqni isaa kaa gammaan arge leetira 9 irraa kaasee leetira 9, leetira 11, leetira 15, 18, 20 jechuudha. Hundi isaatu gatiin isaa leetira irratti hundaa'a isin jechuu barbaadeeti. Kakaawwanii gizee bite isinitti hima. Kana qarshii 6,500 biteefii jira. Egaa kana fakkaata ture hordoftoota kiyya. Amma kana taa'ee isinitti agarsiisa. Tamaashinaa tana jechuudha. Akkuma argaa jirtan tana akkuma asirraa kana jirti. Hedduu bareedduu jedha jechuudha hordoftoota kiyya. Niimaa taatee niimaa tokkoffaati tuni. Gartanii niimaan tokkoffaa tana jechuudha. Mirtii onni oomisha biyya Jaappaaniiti kun asirra jira. Maqaan isii niima mataatee niimaa tokkoffaa. Gartanii egaa duraa duuba isaa akkasitti agarsiisa wanni asirra jiru kana ndaakaa jedha san hin beeku. Garuu halluun isaa akkana jira si'iliin yookaan suuraan asirra jiru hundaafuu garaa isinitti agarsiisuu barbaade. Kuni meeshaa biloonni uumamni keessaa kufuu waan hin taaneef hiikee isinitti agarsiisa jechuudha kaawwan hin hinne. Kun amma fakkeenyaaf agartanii tokkoffaa guddaadha. Qimamii biraallee itti daakatanii dandeettanii. Fakkeenyaaf laala wanni isallee furdaadha baay'isee. Kuno albee meeqa akka qabu niimaa diqqoo san fidee isinitti agarsiisa mana kiyyatti duraan taabalaashaa guuta jechuudha baay'ee takka baay'ee jira qabannaa qabdi kuno wanni isiitun baay'istee furdoodha sibiilli isiitun jechuudha. Egaa akkana jirti jallisillee kunoo tana qabdi sokkeettiin isallee furdaadha. Kana fakkaata qarshii 1,400 bitee kana kurreen isallee kana fakkaatti niimaan tuun uummata akka hin rabbaatu na eegaa takka. Egaa hordoftoota kee dhiifama guddaa isin hubachiisuuf jecha maashina tana fidee jira. Tana ani yeroo 4 mushaan bite tanaan dura jechuudha ture jechuudha. Hedduutu akka maashina hin rabbaane maashiniin tuni kun albee isiitu garaa keessa fakkeenyaaf amma kana laalatiniin tuni meeqa akka qabdu gartanii. Asii qabdi deebi'ee asiif asii hin qabdi asiif asii hin qabdi deebi'ee asiif asii afaan meeqa akkasii wanni meeqa akkasii hin qabdu laala gartanii guddaan lama deebi'ee jiddu galeessa deebi'ee kunniin jechuudha agartan tokko 2 3 4 deebi'ee kana qabdi deebi'ee mootu kana qabdi guddaa kana qabdi kana laala tuni zimbiloo maashinii bunaa hunda baay'ee fayyadamee beeka. Mana harmeetii yallee ni jira tanaan dura bitee fi turreetti jiru tana gizee ofii bitadhu ji'a takka moo ji'a lama fayyadamne lamaanuu maashinii rabbaane jechuudha kun niima ta'ee jechuudha agartanii. Kanaaf warri niimaa naabiti jettan isan bituanii isa kana bitadha garaagarummaa birriitiif jecha waan ji'a takkaan booda bittu sana amma 650 bitte ji'a takkatti ta'u balaasha bu'aan isaa maaliin kun amma qarshii 1,400 garuu meeshaa bareeda jechuudha. Kana bitadha warri maashina bunaa bitatan kuni qarshii 1,400 bitame niima masan nuu biti niima ma barbaanna jettan kunoo meeshaa wanni keessa qaba. Artanii kana kaabuna ittiin baasanii kan ammoo keessa isaa qulqulleessitanii kanaan jechuudha.
akkana isiniin jedha maashina bunaa warri barbaadan maashiniin kana caala jajjabina qabullee jira amma dhufu tokko jechuudha maashina garagaraa kadaakuu waan akka boloqqee waa baay'ee abishee uumama kadaakuu sun jira gatiin isaa xiqqoo ni qaalaya qarshii 6,000 akkuma leetira isaatiin jechuudha garuu ta bunaatiif tuni bareeda jechuudha hordoftoota kiyyaa anu egaa akkasiniin jedha hordoftoota kiyyaa ani waan duraan beekurraa haga meeshaa kana bituu eegale jechuudha waan meeshaa gizee bitu meeshaa argee meeshaa fakkeenyaaf amma iskiriinshatii keessan irratti hundaa'ee meeshaa isinii bitee yeroo itti aanu garuu meeshaan suni qulqullinni isaa gadi aanaa ta'uu yoo beeke hin jijjiira jechuudha nama itti aanu maaliif osoo hin beekin akka isinitti ergitanii isinirratti hundaa'ee bitee yoo ta'e rakkoo miti gizee beeketti waan beeki tokko namaa qooduu qaba isiniin jedha egaa kana fakkaataa itti aansee distii kana jechuudha distii kana hiikuun barbaanne garuu listoonni amma jiran sunni feekii ta'uu isaanii isinitti agarsiisuu fi haga takka isin hubachiisuu fi wanni isaa kwaalitiinnatii isaa jechuudha. Kunoo kana hiikee isinitti agarsiisa jechuun waan rakkoo qabu miti wanni isaa akkuma duraatti itti deebisa. Na waliin tura maashaallah tabarakallah kunoo laala akka wanni isaa hin miidhamneef kurreen isaa akka hin miidhamneef akkanatti gubbarraan kaa'anii jiranii seeftii isaa eeguuf jechuudha. Itti aansee maashaallah tabarakallah lalluu kana itti akka jaaladhee distii kan akkamitti akka bite anaaf rabbitu beeka jechuudha. Adaamaa hundoon gahee dhabee gama biraatiin afichisiistee riyyaa isii jechuudha maamilli kiyya suni ittuma jabaadha namni kunis dhugaa dubbachuuf hedduu takka wallaahi jechuun akkam jedhatu sun hin beeku jaalalli namaatiif kabajni namaa waan guddaadha rakkatee naaf fide jechuudha gara biraatii kun waan afur kana qaba akkuma argaa jirtan kana diiguu hin barbaachisu kun akkuma as keessa kana jira kun akka carraati nan jettu distii kaawwan irratti argama jennaan akka carraati malee hundarratti hin jiru gizee tokko wajjin fidanii gizee tokko wajjin fidanii eshi kun agartanii kaartoonii jalqabaa san baasnee meeshaa baasnee ammallee kaartoonii lammaffaa baasnee jirra itti aansee kunniin kurree isaati egaa akkan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa bilbila namatti kennee mi'a baasa guutuu isaa akka mul'atu godhe kuni kurree isaati maashaallah kurree isaallee akkanatti seeftii isaa kaniin addaan hin baasu kurreen isaa adda addaatu ni qaba kun hundi isaatu ni qaba akkanuma egaa ammallee tartiibumaan deebisne jechuudha akkuma baasne kanatti kuni kadistiin qabatan qaba kanallee as keessaa hin baasu meeshaa haaraa waan ta'eef isinitti agarsiisaa jira meeshaan biti keessatti mul'inaa sanii itti aansee isa kana qaba kishinii keessan keessa yookaan bakka nyaata bilcheessanitti kan ofirratti gootanii itti fayyadamuu dandeessu sheefii taatanii jechuudha akka sheefiitti uffata keessan irratti akka zeenii garagaraa hin taane kana qabaa waa lama qabaa ishee agartanii seeftii isaa agartanii akkaataa isaan itti kaa'an hedduu akka namatti tola wallahi meeshaa kwaalitiidha distii abbaa shaniif ta'e hin beeku saniif baasaa jechuudha saniif baasaa kunoo akkaataa isaan itti kaa'an agartanii maashaallah waan tokkoffaa fi waan ordinaara ta'e jechuudha wanni distiin kun abbaa shanii hambite illee hin beeku garaa isaa keessallee akkanatti kaa'anii hin baasu kanallee akka namatti isinitti agarsiisa asitti immoo kurreewwan isaanii kurree 5 1 2 3 4 5 fakkeenyaaf amma viidiyoo kana hin baasu jedhee ture garuu aati meeshaa sunis fakkeenyaaf akkanatti yoo waraabee ifa godhee isin geessinaaf hojii jechuudha kurree isaati itti aansee distii lammaffaa sadaffaa kun olaala isaallee akkanatti akka meeshaan walirrinneef akka dawwanii jechuudha waan isa garaa isaa diiguun hin barbaachisu kun garaa keessallee waa kaa'anii jiranii maashaallah kunis akkasuma jechuudha kunis kaartoonii qaba kun isa guddaadha warra distii abbaa sadii eeggataa jirtantu kan osoo fudhatanii isinitti tola namatti tola dhugaa rabbiin distii kana baay'ee jaaladhe garuu akkanatti hin argamu yeroo baay'ee kan akkamitti akka hambite natu beeka bakka meeqa taaksii baasee jechuudha olii gad deemaa oole guyyaa tokko guutuu distii kana bituu zoore jechuudha maashaallah adiidha halluun isii maashaallah wanni martu natti toleera distii kana gisee bitu egaa waa mara isaatu jaaladheetiin jira maashaallah tabarakallah kana fakkaataa la'in argitan jedhee yaadame mudhatu baatee nama na waraabaa jira viidiyoo kana hin dhiisu booda viidiyoo gisee ilaaloo dhufu baate egaa hordoftoota akkuma argaa jirtan kana amma ni deebisna jechuudha ispiidiitti dabaleetiin jira maaliif jenna gatii meeshaa isinitti himee jira distii kana isinitti agarsiisuu fi distillee suuti isinitti agarsiiseera amma ni dachaasna
Egaa distii kana qarshii 11,500 bitee distiin kun jalqaba qarshii 9,000 ture gaafadheetiin ture jechuudha. Tanaan dura 9,500 9,000 abbaan shanii kun haga 10,000 illee jira ture jechuudha. Garuu yeroo ammaa kanatti distiin kana fakkaatu wanni guddaa irra deebi'ee dubbadhu distiin kana fakkaatu fi kiyyaa waan zoorii argee fi guutee jira jechuudha. 9,500 10,000 9,000 ni jira garuu isa orijinaalaati miti. Kan ammootu isin waan beektanii miti jarattiin namni ijaan beekta yoo ta'e yoo meeshaa bitattan akkasii isinitti mammalee kama forjii san tokko faayidee gurguree jechuudha naggaadeen nama maamilaan fakkeenyaaf gizee baay'ee meeshaa waan bitaa jiruufu ifumatti natti jechuudha yoo fudhatu dandeetti nigdi isiinuu maal akkanaan jettu beektanii nigdi foo ta'e gatii gaanu kana fudhadhu warri gabaarra jiru warri naggaadeen marti kana fudhatanaan jetti beektanii kanaaf addaan baasuun dandeettanii kurreen shanii kun akkanatti bakka deebisee fi cilfaan hundi isaatu waan deebi'eetiin jira kana qarshii 11,500 hin bitee tariitii of duree ni qannasa ta'ee ni dabala ta'ee hin beeku yoo akkuma dallee badee hin beeku yoo dhufellee isinitti hima jechuudha odeeffannoo jiru egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina asuma dhiyootti guyyaa kana keessatti yoo rabbi jedhe kanaaf isin laayik gochuun dagatina yaada keessan gaafillee yoo qabaattan barreeffadhaa viidiyoo moo laayikii gochuun dagatina isinin jedhamu walirra deddeebi subscribe godhaa warri subscribe bosoo godhin laaltan uummata koonti isin irraa hir'atu hin jiru egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture meeshaa isii akkana bakka itti deebisee fi jira akkuma duraatitti amma meeshaa kana saamsee yookaan ashagee fi gara deemutti erga jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata ture distii kana iddoo akka jaaladhee jira yeroo kan argamu ta'e isiniif bita jechuudha yoo akkuma badee badallee homaa miti jechuudha ofii yaaduu fi fidanii nuuf jedhaniiti miti gabaa ofiitiif jecha yoo fidanii isiniif bitaa isiniin jedha abbaa sadiillee abbaa shanillee yoo barbaadan garuu yeroo ammaa kanatti torbeetan keessa waan dhabee fi kana aan akkamitti akka beekanatu beeka jechuudha iddoo takkitti dadhabee akkas isiniin jedha hundaaf rabbi keeriyaa godhu viidiyoo laayikii godhaa guyyaa gaarii keessa na oolaa isin jaaladha isin kabajaa chaaw chaaw